Akkam jirtu kabajamtoota chaanaalii BBM amma yeroo odeeffannoo ispoortiitti isiniin geenyudha. Odeeffannoo ispoortii keenya har'aatiin liigota gurguddoo torban kana taphoota intarnaashinaala booda deebi'anii kan jalqaban ta'a. Keessattuu taphni darbii kaaba London Arsenaalii fi Tottenham walitti fiduun si'oominaan eegamaa jira. Mee taphoota sanbata xiqqaa gaggeeffaman yommuu ilaallu Pirimeer Liigii Ingiliz torbee afuraffaadhaan guyyaa keessaa sa'aatiin irratti sa'a 8:30 Saawuzhaamptan istaadiyeemii isaa seentimeer irratti Maanchister Yuunaayitid ni keessummeessa. Brighton sa'aatii 11 irratti Ipswich Town keessummeessa. Sa'aatii wal fakkaatutti Crystal Palace Leicester City wajjin, Fulham West Ham wajjin, Liverpool Nottingham Forest wajjin, Manchester City Brentford wajjin ni taphatu. Galgala sa'a 1:30 irratti Aston Villa dirree isaa irratti Everton ni keessummeessa. Galgala sa'aatii 4 irratti Bournemouth Chelsea kan simatu ta'a. Gama Manchester United taphattoonni akka Rasmus Hojlund fi Luke Shaw miidhama isaanii irraa fooyya'uudhaan gara taphaatti deebi'u jedhamee eegamaa jira. Gama biraatiin kanneen akka Tyler Malaysia, Victor Lindelof fi Mason Mount fa'aa tapha kanaaf hin qaqqaban jedha. Taphataan jijjiirraa ganna kanaatiin gara kilabichaatti dhufee yuuroon tapha kanaaf hin qaqqabu jedhamee jira. Sa'aatii 11 irratti taphatamu Liverpool Nottingham Forest keessummeessuu irratti Liverpool hanga ammaa taphoota 3 taphate irratti goolii tokkoyyuu hin keessummeessine. Gama Liverpoolii Harvey Elliott taphataa miidhamee yeroo dheeraadhaaf turu jedhamee himamee jira. Sa'aatii wal fakkaatu irratti Man City Brentford taphatan irratti Nathan Ake sababa miidhamaatiin hirmaatu. Phil Foden fi Savion gara kilabichaatti deebi'anii jiru. Gama Laaligaa Ispeenitti yoon darbu Laaligaa Ispeen torbee shanaffaadhaan Maayoorkaan sa'a 9 irratti Villarreal ni keessummeessa. Sa'a 11:15 irratti Ispaanyol Deportivo Alaves wajjin ni taphata. Galgala sa'a 1:00 irratti Sevilla ni taafee keessummeessa. Tapha eeggamuun halkan sa'aatii 4 irratti Real Sociedad Real Madrid ni keessummeessa. Serie Xaaliyaanii torbee afuraffaadhaan guyyaa keessaa sa'a 10 irratti Como Bologna wajjin ni taphata. Galgala keessaa sa'a 1 irratti Empoliin Juventus keessummeessa. Sa'a 3:45 irratti AC Milan Venezia wajjin kan taphatu ta'a. Bundesliga Jarman torbee sadaffaadhaan RB Leipzig Union Berlin wajjin sa'a 10 irratti ni taphata. Sa'aatiin wal fakkaatu irratti taphni hedduun ni gaggeeffama. Hoffenheim Bayer Leverkusen wajjin, Freiburg Bochum wajjin, Wolfsburg Eintracht Frankfurt wajjin, Borussia Mönchengladbach Stuttgart wajjin sa'aatii wal fakkaatu 10:30 irratti ni taphatu. Keessumaa Bayer Leverkusen Hoffenheim wajjin taphatu. Tapha kanaan dura torbee darbee irratti mo'atamuun isaanii yaadatama. Bara darbee tapha tokko osoo hin mo'atamin chaampiyoonii ta'uun isaa kan yaadatamudha. Galgala taphuma Bundesliga Jarmaniin sa'a 1:30 irratti Holstein Kiel Bayern Munich ni keessummeessa. Liigii tokkoffaa Faransaay torbee afuraffaadhaan sa'a 12 irratti Olympic Marseille ni keessummeessa. Sa'a 2 irratti Auxerre Monaco wajjin taphata. Halkan sa'a 4 irratti PSG Stade Brest wajjin taphata. Egaa kabajamtoota hordoftoota chaanaalii BBM odeeffannoo ammaaf qabanne kanuma. Keessattuu tapha darbii kaaba London Tottenham fi Arsenal irratti odeeffannoo bal'inaan qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Odeeffannoon akka namoota baay'ee bira ga'uuf chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan sheerii fi like gochuullee hin dagatinaa isiniin jenna.